Namni arsiitu qe? Namni arsiitu qe? Nama sibiila ho'ise? Lafa sibiila ho'ise? Nama sibiila ho'ise? Nama sibiila ho'ise? Daabboon uf tuqe? Daabboo of tuqe? Dhiifama arsiitiyya warqiitiyya. Dhiifama arsiitiyya arsenaaliitiyya warqiitiyya. Namni arsiitu qe? Namni arsiitu qe? Nama sibiila ho'ise daabboon uf tuqe? Nama sibiila ho'ise daabboon of tuqe? Dhiifama arsiitiyya warqiiwwantiyya. Dhiifama arsiitiyya warqiitiyya. Namni arsiitu qe? Namni arsiitu qe? Nama sibiila ho'ise daabboon uf tuqe? Nama sibiila ho'ise daabboon of tuqe? Dhiifama arsiitiyya warqiiwwantiyya. Dhiifama arsiiwwantiyya warqiiwwantiyya. Bakka sirraa dhumate amma booda hundi isaanii siin dhiisa rabbi kuma lama dhibba yaadhatanii bakka nama sibiila ho'isee daabboon uf tuqe jette kan akkam isinii goote amma osoo sibiila ho'an daabboo uf tuqxe walitti hafti addaan dhoosa. Isinii galan dhiisa fiire kana caalaa wanni daabboo addunyaa kanarra fakkeenni ni'imaa jaannataa keessa akka fakkeenyatti ol bahee addunyaarra jiru daabboo ba meeshaa shamarraniiti. Wallahi sheek abbaa feetanii gaafadha. Bakka daabboo ofii qabduun isinii kakatte dhiisa fi hundi keessan fooloo godha. Dhiifama godhuu fi keessan fooloo kuma harmi isiirarra'u qalbiin isiirarraadha. Isinii galee miti. Fakkeenya fudhattee isiniin akka namaa ta'utti akka hin taane taate. Diyaaspooraa habiibii akka ebaluutti sirbaan morma nama jallisaa jira Oromoo duraanuu. Akka namaatti ta'a jettee dogoggortee isin mufachiifte malee lafaa kaatee miti. Dhiifama godhaa fi dhaabattee dhiifama isin gaafataa jirti. Hundi keessan wallaahi. Rabbi isinii haa dhiisu. Badii keessan hunda. Badii teessan ta isin beeytanis ta isin beeynes sababaa isin mucayyoo kanaa dhiiftaniin Rabbi isinii haa dhiisu. Dhiifama godhaa fi fooloo godhaa. Yalla. Maal bareedinni kiyyaadha si mul'ataara gara nan laallee seeraan. Si laalle akkatti itti qabe. Amma fa dabbaa baasee asli. Wallaahi. Amma akkana. Bakka eegataraa duraa dhooggatte mubaarakeen itti kennin amma achii akka carraa ka dhufu taate. Sin ufirraa biloo gori mubaarakin eega takkitti duraa rabbi si baase anuma dhufa Dubaay turullee. Ofumaa kootti isaan man taqabbalu du'ee bada malee. Ati garuu akkasitti aartee nama hunda arrabsitee uummata hundaan walloltee ana akkamin na arrabsuun hidde akkamin obsitee narra tarte kun ogeemii kaanillee hin dhufne. Isan tuqin nama hundannaan jedhe asiliin dhiisi asiliin si jaallata dhiisi haa namni taragaaggahuuf caddisee ati callinaan jedhan. Wallaahi. Dammoo yoo si tuqesa irraa akkana tuttu waan beekuuf ani beekaa dhiise. Nama badaa garuu akkasiin mala si dhaye sun. Si dhaqqabuuf akira akka si dhaqqabamu nama si yaadu namni akkasiin jedhe sun. Dammoo antin mubaarakiin jechuun mubaarakiin maaliif tuqabeeta inni na jala dhufee bareeddu baqqaati maraattee jirta naan jedhee naa barreessi. Koomentii. Koomentii jalatti moo? Achuma hoodha deentaan makaasa. Amma walii isin araarsure mubaarak illee. Na araarsi ramadaanni dhufa araami ani araaramuu fedha namaa miti sheexanaanuu araaramuu fedha nama. Yoo akka carraa ramadaana asitti ka Dubaay dhufu taate buna dhaabdee fi marqa marqitee nyaachiftee tuma bilbilaan isin araarsa. Mana seenuu dide mana kootu jedhe anaayyuu algan na yaame malee manaa miti. Bakka algaa qabatee na yaame. Mana seenu jedhe mana seenu mana waan sodaatu sabbeeka. Ay nageenya isaati fi feemasiidha akkasuma. Algamatti bakka bindi si waametti itti dhayiqa mara koon qabu. Marqattee itti dhayiqa. Bagadi. Marqadhee waa marqachiitti dhaqa malee manatti mana dhufu naan jedhe. Nagari qabu. Yoomuu keessa dhaabataa jiran osoo godhe illee himuu adda jechuudha. Saafsee ta'anii nama. Wallaa nama dhibba lamaan noo fayyadama.